haala kanaan tuulame achi mana kana keessa du'a jechuudha. Gamoo kanaan du'a mana tokko guutuu jira jechuudha. Tuulan kan waggaa 2-3 waggaarraa akkanatti walitti qabanii kan horii isaaniitillee kan namallee haala kanaan tuulan jechuudha. Dhugaa iddoo du'aa dhufne du'aa sanii fi baadiyaan jira dhufnaa malee. Deemu dadhabe dhugaa rabbii gibbiin isaanii jechuudha. Kara mana 6-7 jira. Kan horii adda jira. Kan hoolotii adda jira. Maashaallah. Hedduu namatti tolan dhugaa. Kan horii addaa kan bakka waan bira dhiisi kan lukkuleetti jira. Gibbiin isaanii deemanii dhumuu bakki. Inni kun qamadiidha. Ni beektu qamadii? Qamadiidha. Waaw. Akka wanti as turanii manni isaanii duraanii garuu as dhiisanii asallaa galan gara magaalaa jechuudha. Dhugaan baadiyaan irra filata garuu magaalaa gizee wannaan nama dabbara malee jechuudha. Gizee gannaa kun gizee gannaati moo gizee eeyyan gizee gannaa baay'ee roobaanii qorra isa kanaaf nama dabbara malee maashaa Allah maashaa Allah hedduu nama das nama jedha. Isa kana fakkaata kun qamadiidha. Qamadiin kun kiyya bitanii qamadii achi teettanii biyya san teettanii asitti illee maallaqa keessan yoo lafa qabaattan yookiin yoo obboleewwan qabaatanii maallaqa irratti buustanii sanyii fi qonna akkas dandeessan lafti keessan lafan taa'u jechuudha. Lafti baadiyyaa ni hojjeta waggaa waggaatti. Amma qamadiin kuni an dhugaa qallaan waan jaaladhu lafa qonnaa jechuudha. Qamadiin kuni asirraa akkanatti jechuudha. Lafa kooti qamadiilleen kiyyoo waan guddaa isinitti argisiisa osoo hin ta'in bakka hedduun jaaladha. Duraan gizee as jirru san gizee biyya alaan deemin san gizee gannaa ni dhufaayyuu ji'a 2 akkas. Dinnicha kaarotii salaaxaa minamina dhaabaa ture cinaadhaan jechuudha. Achiin yoo barbaaddanii isachi duubaasanii achi kinoo baarzaa fi sanduuban argitanii achiin boqqoolloodha. Obboleessa kiyya dideena jalaa facaafate jechuudha. Naa akka as ture naannoon keenyaa maatiin keenya as turanii kun hundi fira keenya jechuudha. Naannoonni kun akkanatti deebise. Adaadawwan kiyya obboleewwan abbaa garuu baay'inni isaanii as hin jiranii jechuudha. Hunduu gara magaalaatti saafatanii isa adaadaatii tana bichaa jira. Iskanniin jechuudha. Isaanuu gara mana 7 akkasii qaban. As keessatti qorqoorroo horii kan horiin galan kan gizee keessummaan dhufe dhugaa hedduu das nama jedha. Warri katamaa warri amma fakkeenyaaf namni warri baadiyyaa maaltu jira baadiyyaa inni dabbaraa baadiyyaan akkas jedhanii miti dhugaa dubbachuu fi hedduu das nama jedha. Inni tokkoffaa bakka yoo as dhuftu keemikaalli makiinaan jiru caacataan hin jiru bakka raaha yaani firii si ta'a keessi kan kiyoo cannaqamtee amma fakkeenyaaf mana arabaatitti cannaqamtee waa takkan argitu achi keessa cannaqamtee as dhuftu ani gizeen dhufu jechuudha. Amma namni magaalaa akkas amna filataa mi ani filadhu dhugaa dubbachuu fi hin filadhu jechuudha. Baadiyaan filadha maaliif qilleensa gaariin argadha nyaata keemikaala hin qabne argadha. Akkasii beeqilli kun ni bade akkana qorradha jechuudha. Ni beektani akkasuma keessaa illee aramamne seeranii namni dhankabaakkamne jechuudha. Qorradha hin taane jechuudha argitanii yaani hin aramamne jechuudha. Qorradha akkanatti qorriin dha'a jechuudha. Yookiin qoricha isaa seeranitti hin goone argartani namni hawwitannoo asheeta isa kana fakkaataa isiniin jedha. Viidiyoo kana gadiin isinii lakkisaa baadiyyaa isin argisiisa. Ni shame keessi isaatu shamee jira jechuudha. Maaliif namni dhankabaakkamne aramaan keessan aramni qorichi lafti illee kinchichi isa jedhamsanii lafti seera lafa gabbataa miti. Isa kana baruu
isinii waraabaa jechuudha. Viidiyoo birallee kan biraa beeqilaa sirriitti kan ta'e argitanii nyaatamee jira jechuudha. Ammaanuu nyaatee jira. Bakka badee jira jechuun hin danda'amu. Fireen isaatu fireen irra hin jiru. Silaa muka tokkocharra fireen isaa baay'ee ta'uu qaba garuu sababa tabalaasha'eef jechuudha. Kana fakkaata baadiyyaan asiin namni hunduu dhugaala. Sagalee shimbiraa bichaa dhageetta. Akka jasnuma jedhu sagalee shimbiraa. Dhugaa dubbachuufi jechuudha. Amma namni keenya maal jedha? Nyaachaa jira dhiifama beeqilaa. Biyyi teennaa hiyyoomtuudha. Biyyi teennaa badduudha. Biyyi teennaa akkasii jedha. Namni akkanatti biyya ofii jibbaa jechuudha. Garuu biyya keenya jibbuun dhugaa osoo nu irra hojjannee amma fakkeenyaaf biyya biraa biyya akka arabdoota biyyuma kamuu yoo deemte bishaan lafaa baasanii waan hunda maallaqaan itti gannaqaniiti miti garuu kennammoo uumamumarra waan akkana kana nu kenna jechuudha. Amma qamadii kanarratti qorichi ittiin afuufamaa gizee awwala sanyii nadaabara yookiin nuuriyaa jechuudha. Nuuriyaa isa jedhaniin sanii kan akka sirriitti midhaan coqa itti godhu yookiin firee midhaanii bareechu malee lafa tokko irratti inumaa nuuriyaan hin facaafamu nadaabaraa fi sanyiidha. Akkasumas immoo ni fayyadaman jechuudha. Kan horii jalaa haramu faltii bas kan waan fayyadaman jechuudha. Osoo garuu biyya ambaadha inni keemikaala meeqatti dabalama waan tokko facaasuudhaa fi achirraan bishaanii garuu uumamaan waan qabnu kan hundaa dagannee alhamdulillah jechuu irra dhiisne waan biraa haasofnaa jechuudha. Wallaahi mee maal dhabne irra caalaa waan nama gaddisiisu maalidha? Akkatti amma gabareen jechuudha. Amma fakkeenyaaf karaa Baalee kanatti waggaatti yeroo lama facaasuu danda'an. Asitti immootu jechuudha. Karaa Arsii kanatti keessattuu karaa Arsii diidaa akkanas yoo dhuftu waggaatti yeroo takka bichaadha kan isaan facaafatan. Akka carraa godhee meebii balgiin sun ni ta'a yookiin ta'u hin badaa jechuudha. Maaliif sababa roobi hin jirreefi jechuudha. Amma midhaan kun irraa haamamee balgii isa jedhamu tokko yoo dhaqqabame balgii santu facaa. Innu naannoo tokkotti malee naannoo hundatti hin ta'u. Amma naannoon amma jiru kanatti baay'inaan ta'u. Asii gaditti immoo karaa sa'aatii tokko karaa asii gadi diidaa akkas karaa bullaallaa kanaa gadi jechuudha. Gara godina keenyatii gadi akkas amma ni ta'a balgiin sunuu jechuudha. Ni ta'a hin ta'u yaani akka carraa abbaati. Sanii galee akkanatti gabareen keenya kun kan gara Arsii kun akka itti yaarraa gadi as kaasee hanga horutaa dabalatee achirraan jimaata loodee diksiis kanneen hunda dabalatee jechuudha. Akkana facaasanii sanyii kana fidanii waggaatti yeroo lama gabareen kan facaasu. Garuu oomishni isaanii baay'inaan maaliifi maallaqa biraa daldala biraan qaban. Maallaquma kanaan ijoollee barsiisanii kanuma oomishan kanneen kanaan jechuudha. Kanumaan ijoollee barsiisanii kanumaan uffata uffatanii kanumaan waan mana ijaarratu barbaadan kanumaan ijaaranii oomisha xiqqoo ta'aaf jechuudha. Itti dadhabanii harkaanii kan haamanii horiini kan tumanii callaa isaa ooyidaa jechuudha. Bakka waan akka hin qaban jechuudha. Naannoon kun mootummaan isaan hin beeku gargaarsi isaan boota biraa argatan hin jiru. Isuma kana akkanatti oomisha akkana oomisha qulqulluu jechuudha. Dhugaa rabbii amma qamadiin garbuun naannoo kanaa bahu talbaa beeqilaa shumburaa ataraa kunniin jechuudha. Oomisha gaarii yaani oomisha aslii hin jiraa miti orjinaala isa ta'isan humna isaaniitiin jechuudha. Fuura fi dafqa isaaniitiin kan isaan fidan. Isuma kana gara magaalaatti gurguranii jireenya isaaniitiin jijjiiranii jechuudha. Gaafa hanqate immoo shamatuudhaaf gaafa deebi'an maallaqni hin jiru ni beelaan. Isuma kana biyyaansi osoo hanga humna isaaniitiin akkatti itti dadhabanii osoo biyyaansi mootummaan nama kana argee waggaatti mala wayii siistama wayii bishaan lafa dachii kana hundarra jira jechuudha. Dachii isaan irra deeman gizee bonaa garuu baasuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf namni gizee bonaa gizee midhaan kanarraa haame hanga waggaan tokko gahu dinnicha boqqoolloo waan adda addaa facaasuu ni danda'ami. Garuu bishaan waan hin jirreef sanyiin sun yoo facaamee hin bada. Rooba takkittidha jechuudha kan isaan itti eeggatan. Yoo roobni sun bade wanni ittiin facaasan hin jiru. Garuu mootummaan osoo waan kana namootii kana waan tokko investimentii godhee mootummalleen irraa fayyadamee akkuma naannoowwan biraa fakkeenyaaf gara Baalee kanatti investimentii baay'ee hojjetama. Akkasumas gara Arsii Heexusaa kanatti investimentii baay'ee hojjetama.
Kanaafi osoo waan akkasii san godhee mootummaan namoota kanallee haala mijeessuu fi waan akkana kana godhe hedduu baay'ee bareedduudha. Garuu wanti akkasii sun hin jiru jechuudha. Amma namoonni kun baay'ee miidhaman qonna akkana qotanii boodarra immoo isaantu shamataa jechuudha. Gaafa shamataa maallaqni waan hin jirreef wanni tokko waan hin jirreef meebii ka horii qabu horii gurgurata. Horiin sunuu gizee buna baay'ee waan huqqatuuf waan takkaa hin bitu jechuudha. Deemee deemee gabareen gara baadiyyaa Arsii amman isin jiree kana jiru deemee jechuudha kan inni ofii odoo isaatiin nyaatin gabaadha jechuudha kan inni tajaajilu uummata magaalatti dhugaa dubbachuu uummata magaalaa hedduu takka xeefiin jira maal jira kanneen hin hojjeta hin facaasaa hin haama oomisha isaa kan dhiyeessu magaalatti saniinu maallaqa rakasaan jechuudha maallaqa rakasaan naggaadin kara magaalaa gurguddoo irraa dhufte baadiyyaa bittee sigeessiti magaalaa gurguddoo biyyaansi mootummaan osoo waan akkanaatu dhiyeesseefi jechuudha. Kanaafi isa kana fakkaata. Waan barallee kaamee gara magaalaa waan deebiif waan magaalaa keessallee jiru isin argisiisa waan baay'eedha waan garaa nama nyaatu dhageessaa akkasumas immoo waan nama gammachiisu argitaa waan uumamaan nama gammachiisu argitaa waan immoo ilmi namaa walirratti hojjetu immoo yoo ilaaltu waan baay'ee nama gaddisiisu irra caalaa dhugaa baadiyyaa irraa waan arge waan nama gammachiisu namni hunduu kariskii fiitii yoo manni tokko jige wal gargaaranii yoo akkasuma haaman itti ga'e nama tokko daboo isa jedhamu jigiidhanii bakka wanni hundi isaanii jechuun harkaan wal gargaaran yoo namni walirraa du'e kan du'a santaa kan keessummaa galchuu namoota biraatii dhugaa haga guyyaa 5 haga guyyaa 15 hedduu takka das nama jedhanii warri baadiyyaa wal jaalatanii akka fakkeenyaaf akka saba amma miidiyaa kanarra sooshaal miidiyaa irratti arginu saba biraatiin akkas wal qoqqoodan sun hin jiru akka kiristaana islaama hin jiru hundi isaanii tokko jechuudha rakkoon mana tokkotti galan hunduu akka tokkotti dhaabatanii hojii taanan hunduu akka tokkotti dhaabatan kun maaltu nagahee wayii kiyyaan hin jiru fakkeenyaaf horiin tokko dhufee midhaan kana yoo nyaate midhaan kun ka isaatti miti dhaqee horii san irraa dhooggaa jechuudha bakka waliif yaadan dhugaa wanni akka isaanii nama gammachiisu hin jiru wanti akkanaa kun hedduu nama gammachiisa wanni biraatiin immoo nama gaddisiisu maalidha bishaan birkaan hin jiru kan dhugan lagaayii bishaan booruu kana gizee roobe bishaan waanuma arge haree fida dhugaa bishaan booruu laguma waraabbatanii kan namni gara ol'aanuu nafa itti dhiqatu kan uffata itti miicu bakka waan kan horiin gubbaan itti fincaa'u namni jala jiru jalaa waraabbataa jechuudha bishaan laga waan ta'eef bishaan lagaa ni beektanii inni kun nama gaddisiisa maaliif waa takka mootummaan isaan hin beeku waa takka hin beekanii isaan deemanii waan tokko gaafatuu hin dandanii bakka wanni tokko hin jiru sinin jedha gara kanaan hedduu nama gaddisiisa gara biraatiin immoo isaan nama gammachiisan gamtaa qabanii jaalala qabanii tokkummaa qabanii wal jaallatanii waan biraa waa takka hin qaban waa takka hin beekan mootummaa politikaa siyaasaa maal kanan beekan wanni isaan beekan bakka wal beekan walii ofii kan amantaa isaatiin kan saba biraa baay'inaan kan jiru Oromoo bichaadha garuu sabni hin jira garuu hin beekan namni wanni isaan beekan takkitti maal namni nama ta'uu bichaa beekan nama ta'uu bichaatti amananii wanni kun nama gaddisiisa nama gammachiisa yaa kan nama kan nama gaddisiisu akkuma isin jedhee mootummaan isaa wallaalu namoota kanaaf wantoota tokko waan akka bishaanii mana barumsaa amma achi duuba san bakka argitan san jechuudha mana barumsaatti jira kutaa tokko haga 8tti garuu teessoon hin jiru manni barumsaa baay'ee xiqqoodha barataan 5 6 7 8 walirra taa'a jechuudha akka walitti maxxanee jechuudha osoo ijraatee taaffanamanii maaliif lafa qorraa waan ta'eef hin jiru hedduu bakka waan qulqullina hin qabu barnoonni qulqullina hin qabu barsiiftonni seeraan barattoota hin to'atanii bakka akkam jedhee akkasanii waan kana mootummaan hin beeku jechuudha wanni kun baay'ee barbaachisaadha barataan waggaatti barataa kamtu cimaadha barataa kamtu dadhabaadha isa jedhu addaan baasuun nama dhiba korrojaan akka jirutti ta'ee namni tokko sammuun hin baratu barataan cimaan tokko daree guutuu jiraate baratama san irraa jechuudha barataan hunduu ka baratu so inni kun baay'ee barbaachisaadha baay'ee waan nama gaddisiisu osoo mootummaa waan akkanaa kana osoo sirreessee wanni baay'een wanni sirraa illee inuma jira garuu hedduu hafaa godina aanatti kunniin hedduu hafa gara mootummaatiin egaa kamaal jennaa rabbiin biyya ta'e nan waa bilisoomsu ummata akkana baadiyyaa jiran kanallee rabbiin isaan haa bilisoomsuun isiniin jira wallahi yani gara kootiin hedduu qalbiin na gammaddee jirti yani jaalalli hin jiru ummanni waliin jaalatu wal jimbiinsi hin jira jennee akka yaannu miti jaalalli illee inuma jira bakka jira jechuudha
alhamdulillah ala kulli haal akka haasaanii miti jireenyu qaaloftee uummanni wal nyaatee waan akkas akkasii jedhan garuu alhamdulillah hagammaan argine dhugaa tasgabbiin hin jiru biyya keessa jechuudha akka miidiyaa irratti akka tiktok irratti arginu sanii miti. Alhamdulillah yaani waan baay'ee ka itti shakkarte ka itti gammadde jira waan baay'ee immoo itti gadditu karama ammaa isiniin jedhe kanaanii mana barumsaa bishaan mana amantaa kanneen karaa amma fakkeenyaaf karaan baay'ee tokko nama sodaachisaa baay'ee tokko bakka karaan ni dhoqqaa dildilli ni citaa kun hin sirraa kun garuu hojii mootummaati hin jiru jechuudha wanta akkanaa kun karaa akkasumas manni yaalaa hin jiru darbee darbeeti manni yaalaa isa sanuu mana yaalaa keessa sararatanyoonni qaxarame namni isaan to'atu waan hin jirre hojii jechuudha namoonni tokko daa'imni dhukkubsatee gaafa mana yaalaa fidan kan mootummaa astanaaggaduun hin jiru jechuudha yookiin keessummeessuun hin jiru maaliif namni isaan to'atu hin jiru akka barbaadan hojjetan akka barbaadan bananii hedduu ulfaata wanni kun karaa baadiyyaati irratti osoo wanta akkanaa kun sirreeffame jechuudha mootummaan nama tokko maallaqa ni kafalaa fi hojii san irratti bobba'ee ni hojjeta nama sammuun isaa yaada'oo ta'e imaanaa uummataa ofirra kaayee deemoo ta'e hawaasa isaa jaalatu yoo ta'e malee hin jiru jechuudha. Inkibikaabin karaa mana yaalaa, karaa makiinaa, bishaan wantoota fakkeenyaaf namni sanyii tokko lafa facaafatuuf mootummaarraa sanyii tokko yoo gaafatu yookiin nadaabara gibira wanni akkanaa kun hin jiru jechuudha. Wanti seeraa hunduu barbaramaa achirraan guyyaa 5 guyyaa 6 guyyaa 7 fa'aa karaa sa'aatii 4 sa'aatii 5 kana fa'aa deemanii luka isaaniitiin ganamarraa haga galgala bakka san dhaqanii lammatallee amma yookiin hojjetaan hin jiru hin jedhamanii hin deebi'anii wanni akkasii sun hedduu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf namni achi kursii sanirra taa'u hin beeku jechuudha miidhama namoota. Garuu namni mootuu karaa kana deemee dadhabee ta'abbiin bakka san gahe dhiisaa kaame waan isaa jechuudha ulfaatin isaan isinitti himuu hin danda'u isa kana